ati nama gosa keetu hin beekne gosa Itoophiyaa hin beekne ati qoy si jammar maaliif waraana taate? Ati maaliif waraana taate? Maaliif waraana taate? Dafi. Atu hin jirtu barkuma akka kanii. Wal gaafadhu. Seera gaafadhu mucaa kana. Anchi burte gaafadhu. Mucaa kana gaafadhu burte. Gaafadhu. Burte wallaga. Gaafadhu. Qashtii wanti jedhamu hin jiru as keessa. Anna. Gaafadhu. Burte gaafadhu. Naa gaafattu mee maal na gaafatti? Naa gaafattu. Isin waraana keessatti ajajaadha. Ajajjuudha waraana ajajji. Ajajaa dhibbaati. Eenyu ishiin? Waraana kama jedhu. Waraana kama jedhu. Ajajaa dhibbaati isin. Arabaaki? Atoo maali kan kee? Ani moo? Leenjisaadhaani. Leenjisa maal leenjiftu? Leenjisitaan kana sitti ergu kana ana bar. Ati yaaldayyuu siin jedhu bar waraana mayyuu eenyu si godha. Ati nama seenaa kan beekne nama oromummaa kan beekne nama gosti kee maali hin beeku. Itoophiyaan hin beeku. Ati nama viidiyoo banadhu waraanaa miti ati viidiyoo banadhu. Viidiyoo ban. Ani moo? Viidiyoo banadhu. Amma iddoo hin jiru beektaati. Viidiyoo ban keessa jiru. Viidiyoo ban. Tamaa. Viidiyoo si ban? Bana viidiyoo. Ayyee. Daaf yedaffaarii sa'u. Qalli donde. Ara sitti mul'atu ka maal gootari? Ban ibsaa ibsi. Ibsaa keessa hin jiru. Itoophiyaa gaatamu abiyyee gaataati. Ana Itoophiyaa addamu biyya gidimaa jechuudha. Itoophiyaa gaatamu abiyyee gaarta. Abiyyi maali moo Itoophiyaan maali? Abiyyi maaliif ani eega? Ani abiyyi lafii muutu beekanii waraana ta'e biyya kiyya eega malee. Abiyyeen jedhama abiyyi. Abiyyeen jedhama. Ndee abbichuu keenya moo? Abbichuu eenyu jedhama ansiin jechaa jira. Ndee abbichuu keenya bannaati dhiisime. Abbichuu kee eenyu jedhama ansiin jedha abbaan isaa? Abbichuu abiyyeen jedhama. Abiyyeen jedhama. Maarraa goota hin beektu maati maaf asitti? Abiyyi arree guddi abiyyeen jedhama. Maaf asitti maati hin beektu? Abbeekuu wallaalaadhuma gamaaf gamasii walitti naqanii. Abiyyeen jedhama ansiin jechaa jira abiyyi. Abiy Tolosaa. Akkati Tolosaa kaam? Tolosaa Girmaa. Abiyyi Tolosaa Girmaa. Dhaloonni isaa? Dhaloonni isaa moo? Dhaloonni isaa Tigraay. Ati qoy saba guddaa kana walitti nu buusuu dhuftee? Saba guddaa kana walitti nu buusuu dhufteeti? Maal si tolutti nu buusuu dhufe? Nu nageenya maal taate? Maakii qabadhu. Gimaata maakii qabadhu. Maakii qabadhu. Burte. Attamitti akka dheerama jaan? Bar kanumaan saarfatu ija keessa silaalee qashtii minaami lubbuu fikir jedha bar. Si jedhanuufi bar. Nan fuudhayyu akka malee bareeddi mucayyoon akka malee bareeddi gaa. Eerumaaf asirra fittee siin? Gabaa eerumaa siin jedhani? Dhugaa nan fuudha. Eessa baakeetii fuutaan? Ishii moo? Waan ittiin fuutu qabdaa? Rabannaa taantee kan jireenya kee jijjiiruun qaba baru maal taate? Maali miindaan kee meeqa? Jireenya kee si jijjiiru? Miindaan kee meeqa? Lakkani miindaan barbaadu biyya kiyyan eega malee miindaa maal naa godha? Maakii qabaddu. Maakii qabaddu. Waan kochoroo tokko ittiin bitatan hin qabdu. Kan dhaabbata kun Arsii. Arsii Kiingedha kunis. Arsii. Ante. Arsii. Jira. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u siifis. Dheerinni kee meetira meeqa? Meetira tokko. Ati dheeraa miti kan waraana keessatti nama dheeraa barbaade nama utaalee nama tarkaanfatee nama fiigee ba'uu danda'u. Ati meetirri tokko waraana keessa maal fuutate? Eenyu biyya isin jedhe? Eenyuun bakka buuteeti? Kiiloo meeqaati miizanaan? Arsii King. Ate? Arsii. Arsii. Amma kun jira lubbuudha. Networking kun jiru ummata. Kompiilinkii godhaa mee hundi keessan sheerii godhaa kompiilinkii godhaa. Arsii. Jira. Sagalee kee ol kaasi. Akkam nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u siif isaa dhoko. Nagaan Yesuus Kiristoos siif haa ta'u bakka hirtutti lafa hirtutti. Haa ta'u. Kiiloo meeqaati? Maaliif barbaadde garuu?
daa namni tokko dheerina isaatti ilaalama mazina kiiloo isaatti ilaalama waraana ta'uudhaaf ati gabaabaa miti. Gabaabaa miti an daa'ima gana guddadha. Idimee kee waggaa meeqa? 19. Bara 1990 meeqa dhalatte? Bara 2000 meeqa? 2001. 2001 chaadha waggaa 19. Ji'a kam bara kam guyyaa kam? Sa'aatii meeqatti? Yeroo san hin dhaga'u waaqen. Eenyu sitti mee akkana ta'uusaa? Lamatti dhaladhe ergan. Ishii Itoophiyaan naannoo meeqa qabdi? Maaliif barbaade? Dhaggeeffachuun qaba sirraa. Ati warra Itoophiyaan naannoo meeqa jalatti hundaa? Itoophiyaa jalatti naannoo meeqa qabdi Itoophiyaan? Tokko. Alaabaa naannoo meeqa keessa? 86. Uummata sin gaafanne alaabaa naannoo meeqaati Itoophiyaa jala jiran sin jedhe? 11 siin jaan jiru sitti maara. Uummanni isaa uummata miliyoona meeqa? Uummata baakii lakkoofne ani faayinansii mitan. Inni 80 jaatti maalirree? Afaanota? Eessa jirta ati? Itoophiyaa keessa jira. Eessa jirta naannoo kam jirta Itoophiyaa keessa daa'imaati ammallee? Haadha manaa fuutee? Haadhaan fuune. Jaalattee beektaa? Yaa? Hello. Hin beeku. Jaalattee hin beektuu? Mee rabbi jedhi. Dhugaa rabbii. Sitti hin dhagaamne jaalalli takka guyyaa tokko. Dhagaamus maal godhadhe? Hidhannoo immoo karama hundaa hidhatteer taate. Hidhadheeree. Kara kamiin? Gara mootummaatiin kaa gara biraa gara kamiin? Mootummaa kam? Abbichuu. Abbichuu eenyuuti? Abiyyi Ahimad Alii. Alii eenyuuti? Alii san situ jimmaa miiree san itti guuti kaa. Laa itti guusitu beekan hin beeku waan ta'eef. Alii eenyuuti? Hin beeku baaqeen. Akkamitti? Akkamitti dirqama maqaa isaa beekuu qaban? Ati Oromoodhaa? Oromoodha. Gosti kee maali? Maaliin gosa bannaati gosa? Natti Si gaafatu dirqama Oromoo ta'uu keeti Oromoo ta'u gosti kee maali? Gosti kiyya Garjeedha. Garjeen ilmaan meeqa qaba? Ilmaan qabuun beeku baaqeen. Akkamitti wallaalteeti? Natti mimee sirraayyuun baradhaan beekuun. Sirraa baruun qaba gosa kee waan ta'eef. Gosa kiyya sitti meeraami ilmaan meeqa qabu sirraa baruu qaba natti mimee. Obboleessa kiyya ilmaan meeqa qaban sin jedhe? Gaafiidha. Ani koon beeku osoo beeksisti mamima. Amma eessa eeggattaati? Itoophiyaan immoo Oromiyaa eegaa jirta? Ani amma Amaara keessa jiraan. Oromiyaa keessaa yoo nageenyi buunee Amaara keessatti nageenya eeguu dheeyitaniise? Daa'ima kun Dirqama akkoo maal goonaree? fooloo godhaa gadi qabaate kan fooloo naa godhaa gadi qabaate Amadiin kana fooloo godhaa gadi qabaate Amadiin fooloo godhaa gadi qabaate aadde kan dukkana keessa jirtu sun mataan kee akka baattii asfaadha moluudhaati kaas maayikirra uummatan baranne waraana ta'e maayikirra kaas yaarsii lij maayikirra kaas shamarran jimmaa nama meeqa cinqa maraa fasirra ilaale yaarsii lij kana yaarsii lij maayikirra kaas ama kana fooloo godhaa gadi qabaate yeroo kana fooloo godhaa mucaa kana fooloo godhaa kan jedhu yaarsii lij Woy mangisti. jaalattee beektaa? Animo. Eeyyoo. Baaki ganaa jaalachuun dhagammaan jaalani maal naa godhetti. Shamara kana baay'ee fedhu. Tuqxee beektaa? Animo. Eeyyoo. Shamara kana baay'ee fedhu nyatu. Ara tuqee hin beeku. Ati dhiirummaa man qabdaam? Animo. Eeyyoo. Dhiirra kiyyaatu jira. Abbaa viidiyoo. Dhiirra kiyyaatu jira. Mabraati ofitti ibsi. Fuula akkana kana agartee beektaa? Fuulli kee akka baatirii nu ibsaa racheeyyuu. Maal ante dubartiin barnaadhaan agartee akka malee narraa qabamti. Viidiyoo as baay'insi jechaa jiraati. Sataa dalaguutti kun daaraadhamu maal jedhe namticha viidiyoo as baay'ee kadhu mee as kadhu ijoollee meeqa sirra qaba maarti. Dhiisi baaki maal laa gooti. Gursee malee bareedu. Nyaattee amma nyaata? Animo. Eeyyoo. Haata nyaadhe baaki. Koshoroo nyaattee? Koshoroo dhiiseera. Meera ijoolleen si bireedhaan? Ijoolleen si bireedhaan hoo?
Ani kophaa kee hin jiraadha bar. Akka waraana miti ati? Waan immoo? Eeyyoo. Waraana. Waraana akka erga taate attamti kophaa kee taate maali gaheen kee fi itti gaafatamni kee maali? Qabee kana ni torgin hudhee qabe. Hudhee qabe ni torgin amma kana. Ate so. Nagebe. Naate. Rabbi yadda gari bee mucaa'uun. Rabbirra. 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 Yaldayyuus. Rabbirra. Dhiite kufaa haadha waan nageessu kun. Rabbirra. Koongiraasiin jenne gurbaa fooloorsii 50 galte natti fakkaata. Isi warri Itoophiyaa kuma xiqqoo ibsanii to'ata isaa deemtu barsi. Waa jaallatan poostii gootu, waa geessan poostii gootu, gimaa taami. Rabbirra. Torki isaatiin jiru amma kun baraa keessa faatee isa ergatti. Taaftaabiif koppiliinkii naa godha warra sirraa. Amma kana fooloo godha jira kana fooloo godha. Yaala kottu. Naa. Itti seene raayyaan. Itti seene raayyaan jedhe. Naate. Asheessa ayyaana sirreessa. Ayyaana sirreessa. Naante. Yaalo baga nagaan nuuf. Baga nagaan nu edde yoo. Akkam eeyyaan. Komando. Jirta akkam. Nagaadha komandoodhaati. Jirra. Ati komandoodha? Komandoodha. Komando warra eenyu leenjisu? Komando miti bo. Komando miti bo lafa lolaan. Maalirraa lolta lafa? Lafa lolaan jedhe lafa lolaan. Eessa jirta? Eessa jirtaati? Amaaraa keessa hin jira. Amaara keessa maal fuutan Oromoota lafa Oromoota achi keessa jira Amaara keessa. Oromoo bichaa miti kaa Itoophiyaa eeguu dhabbaa namiti. Itoophiyaa kam eenyu Amaara keessa raqaa eegaa isiniin jedha Oromiyaa keessa nageenyi jira. Isatti sitti deebina jiru achi keessas. Eenyu jiru? Itti deebinan jedhe achittis jiru achi keessas. Eessa dhaloonni kee? Naate. Abbaa kun miskiina daabboodhuma nyaachuu hin jammarran kun miskiina. Achirra jira mee kun achirra jira koo dubbise achirraati. Eenyu gadi buuse? Hello Sauji. Ante? Addis Gabi. Man. Hello. Abbaa muti. Akkam jirta? Araga. Araga. Maal jedhama kun? Maal jedha raanchi? Burte maal jedha kun? Hirere? Araan hin beeku. Abbaate salaam no? Ahmad afaan Amaariffaatiin haasofsiismee Ahmad Amaariffa beeyta miti? Ahmad afaan Amaariffaatiin duuka dubbadhu. Buusi kun Oromoo miti. Aante Sawiyye. Oye. Akkam jirta? Araga kam. Nagaan sifata rafaa jirtaati? Eka. Burtee argitee walitti isaa? Maal jetti? Burtee argeen walitti jira. Wal beeytu burti? Wayyoo anaa cabsu. Jaartii koo minaan minee dhasitti morfee afaan Amaariffaatiin kun maqaan himti isaa burtee koo jedhame. Maalummaa kun rakkoon?
Beeksisa amma dinu foggorini. Dubbisuun beektaa afaan Amaariffaa? Maal jedha kun afaan kun? Qalli dondee? Aran beeko maaliif? Fooloo godhaa namni kumni lamaa wayya jirtan kun ijoollee kana fooloo godhaa. Aantee raayyaa? Abbaan moo warra akkanarra feera fiitirraa waliin gaane kanatti biyya eegee mootummaan meeshaatti kennee. Hey! Wallee mucaa arsii kanallee wayyamne. Hello! Rabbi si qabe jedha namtichi. Hello! Daka kana sida haadha manaa fuudha jaartii waliin ciisuutu isaa mala. Bosona keessa keessanii kun guyyaa rafatu rafiitiin ga'in. Hello! Naante? Ante? Tisene raya, dina bode daraja. Hello. Rafi ni kun. Oromo taaptaapiif koppilingi godhame. Ishi. Naante. Teedii minaamin jedhan. Ida bobli. Nagiba. Teedii. Amat. Kam jirtu? Dhugiya. Akkami nagaa keetii? Jirra kanoo galata waaqaa nagaa. Akkamati? Jirra kanoo salaam bileenaal. Eenyudhaati? Tiddaan jedhamu. Tidda eessarraa tidda? Asuma kaa Wallagga keessa. Wallagga keessa? Iyyee. Wallagga ba'a moo Wallagga lixaa? Lixaa. Maal gootu achi immoo? Nagaa eegsisaarra. Eenyuuf eenyu wallole? Warra lagaa fi warra gubbaa wal lolaara. Eenyu warri lagaa eenyu moo warri gubbaa eenyu? Warra lagaa eenyu akka ta'e warra gubbaas eenyu akka ta'e hin beektu hagamma. Lakki ana adda baasee hin beeku. Eenyuuf eenyudha isaa? Warri lagaa kami warri gubbaa kami eenyudha warri lagaa? Safuu dhabboo. Safuu gaafa jettu nama dubartii nama irratti qabamee jiraadha mana namaa irratti. Haa ta'u malee sanuma kaa maal adda baastaree kaa wanticha ammarra geecha argitutti. Warri lagaa eenyudha jarri? Warra lagaa jechuun ikkoo warruma kinoo si fakkaatan kana hin jiru mire. Haati jira abbaan jira laguma jiru waliin. Haadhaaf abbaa miti kan laga jiru ilmaantu laga jira. Maaliif abbaa tariyatee? Abbaan hin ari'anne waanuma isaan ari'ate sanuu bira geenye to'ee arguuf barbaadarra. Maaliin laga seenarra rakkoon maaltu jira? Badiin maaltu jira? Wanta laga isaan galchisanii hin hubanne ammallee. Amma ati dhiira taatee dhugaa barbaadaa taate? Dhiirummaan kaa rabbi harka jira beektaa dhiira hidhee tana. Dhiirummaan rabbi harka jira dhugaan immoo harka jira dhugaan rabbi harka jira dhiirummaan rabbi harka jira. Eenyu dhugaa qaba? Warra lagaati moo warra gaaraa dhugaa qaba? Kan dhugaa qabu. Eeyyoo akkuma targitutti akka Oromoo tokkootti eenyu dhugaa qaba eenyu dhugaa dhabe? Yeroo wal bira geenye wal argine nama dhugaa qabuu fi nama dhugaa hin qabne adda baasnee arguu dandeenya. Kana itti tabbataan barbaadu eenyu dhugaa qaba eenyu dhugaa hin qabnedha. Kan dhugaa qabu kan dhugaadhaa fi bakka bu'ee ta'e lolu jechuudha. Kan dhugaa hin qabne immoo kan dhara hojjetu. Sun immoo warra lagaati kan warri dhugaa bakka bu'ee lolu haqni Oromoo hin deebine dhugaan Oromoo hin deebine gaafiin uummata Oromoo hin deebine jedhee kani bakka bu'ee lolu waraan bilisummaa uummata Oromoo warra laga jiru sanatu haqa Oromoo barbaadaa jira. Mana isaa bakka dhageessa
bakka jiraatu dhabee maatii isaarraa ariyatamee haqa uummataa barbaadaa jira. Warri gaaraa lolu immoo haqa sana dhostuu fi haqa sana ukkaamsuuf lolaa jiru. Garaaf jedhanii warri immoo lagaa lolu haqa uummata Oromoo kanatti cichanii itti falmanii dhugaa uummata Oromoo kana ifa baasuuf lolaa jiru. Lubbuu jara aarsaa godhanii miindaa malee, damuusa malee, uffannaa malee, nyaata malee, dhugaatii malee jechuudha. Warri immoo gaaraa lolu Ahmed, hinattani mootii horii keenya attani maaf ittan? Gara umtan gana harka kennitan. Ante milicha anotu ate otonsi arge bakka tigirtoon si fuusasi lafa tigit seense si fuusasi ate la koosuma mogortime kuyutti kot video banadhu kot video banadhu ati achbarba video banadhu gana singura bachu anuma ataka dullota dubbi barbaadda miti video banadhu si jecha jaata video banadhu harka kenni keessa wayya amma dayu sadira video banadhu Awad. Video bani? Awad. Video marra got. Video bani tu si cicairan. Aroge dira. Video bani? Awad. Yeah. Anu ma kuno dalan. Itu bio dontane. Me koi maki kabadama gashi girma walina sajira. Gashi girma walina sajira. Ante koi warra ke tigre sanan gadifto. Ode chikanu ma Gadifto. Tigre biya tigalu kaba. Biya basa tigalu kaba tigre. Akama fiche sarale. Akkam Oromoon fune. Fiichee naannoo kam jirta? Ani ijoollee fiichee jiran amma si baasa fiichee naannoo kam jirta? Taa'ibati propaganda kenna seera akkawan. Dhagge jaarsa nana. Is jireenya kee jiraadhu araqee kee dhugi ittiin machaa ganda keessa ulee kee baadhu jiraadhu. Sujaara kee arfadhu jiraadhu dhiisi jireenya si wayya. Baala atis baala nyaatta waan biraa maal nyaatta? Dhaggeeffadhu ijoollee lagaan tuqin afaan kee la. Laga udah jechuun umurii geeffadhu akka waraana hadhaa amboo irratti dhume dhageessetamti. Waraana hadhaa dhume dhageessetamti. Waraana hadhaa dhume dhageessetamti. Makina guyyaa irraa gubate guutummaa isaa dhageessetamti. ilmaan Oromoo dhalachaa rama bara inni dhalataa kan dhalatu. Wabillahi ajajaa poolisii Oromiyaa warra simbataatti baatan faatarraa ajjeefame. Waraanni yoo xiqqaate kara waraana 48 ajjeesanii. Dhaggeeffata makiinaa yoo xiqqaate kara makiinaa kuda afrii walitti qaban fayyaa sadaaraa godhan si agarsiisaniiru. Waan dhugaa waan ol bahee miidiyaa irra jiru malee waan lafa waan soba siin borgo asirratti miidiyaa irratti odeeffatanu miti. Dhume waan humna dha waraanni mootummaa poolisiin Oromiyaa. Dhumte waan nu. Juntaatu oduu siin barsiise akka. Guyyaadhaa dhumte waan nu. Ati diinkuma keessa taa'iti dabbaa ilaalaa iyyuu siree jala ciisi woci'ati. Gaafa abaa'oo kana kana jiran siree jala seentee haati manaa kee barrii balbala irra dhaabattee abbaan manaa kootii mana hin jiru nagatee manaa badee erga bahee waggaa 2 guuteera iddoonni bu'ee hin jiru mana hidhaa jiraatee hin beeku barbaadeen dhabeet ilaa amma siree jala ciisa amma kun. Oduma juntaase oduu juntaa odiiste waree. Ilaa amma kun siree jala ciisa. Duma maal si agabbe. Jaarsan dullacha maayikii qabaddaati. Amado. Eessa dhaloonni keeti? Teedi. Dhaloonni kiyyallee Arsiis ta'uu danda'a, Shawaas ta'uu danda'a. Eessa dhaloonni kee namni biyya 5 himatu biyyuma tokko himata eessa dhaloonni kee? Ati immoo Itoophiyaadhaan jettuun Maayikii qabaddu ati dayyuusati maayikii qabaddu. Maayikii qabaddu ati haraqee kubbaa lamaan hin machaa'iniiti maayikii qabaddu rabbeedha sii bitaan. Sii bitaa barbaade haraqee. Sanarra. Dhaloonni kiyyallee yaa'u Itoophiyaa ta'u. Eessa Oromiyaa keessa dhaloonni keessa waa Itoophiyaa waliigala Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa as irratti. Shawaadha. Ati ijoolluma shawaa ijoollee kuyyuuti. Eeyyee. Maali gosti kee? Abbu. Abbuu ilmaan meeqa qaba? 5. Isaanis? Maaf na qorattaati maa poolisiidha? Isaanis meeqa? Warra teedii jedhu kana nageenya ati abbaa kee tamaara moo haadha kee tamaara? Gaafii? San keessaa hin qabnu.
hin qabdu keessa maqaan kun eessaa dhufe? Maqaan kun Maqicheessa maqicheessa dhufe. maqaan kun Taaddeedha. Taaddee kam? Birru. Taaddalee. Taaddalee ati dubartiidha sila? Taaddalee jechuun dubartiidha. Ati dubartiidha? Taaddaluudha dubartii. Obboleessa kiyya taaddaluu jettee kaate taaddaluu maqaa shamarranii shamarranii ati dhiiraa miti? Siif. Maqaa jaalmarroo dirribaati maqaa jaalichaati maqaa jaalmarroo. Maqaa jaalmarroo dirribaa. Odeesha warfi. Jaarsa dhala soddomni kee lafaan funaanamin. Soddomni kee lafaan funaanamin. Milishaa haadharaa. Kun milishaa dhabee. Siime. Wayi takkaa meeshaa sitti kan inni beekan dullaa malee si jaarsana. Ahmad. Mee uffata kee kana mee uffata kee kana jaarsan uffata kee kana mee. Ahmad uffata milishaa. Mee uffata milishaa asirraa barreeffama qabu milishaa naannoo Oromiyaa dee. Mana maal zaakifai. Isin warra mootummaan isin hin beeknedha milishaa mana dhugaatii bichaadha. Gimaa taame. Ahmadu nagaa maal safuu qabadha. Safuu gaafa jettu ati viidiyoo banadhu. Viidiyoo banadhati. Safuu dhaggeeffadhu. Viidiyoo banadhu teedi viidiyoo banadhu. Teedi viidiyoo banadhu. Teedi banin banta. Walaa dhaggeeffannu. Teedi viidiyoo banadhu. Walaa dhaggeeffannu. Ajajaa waraanaa dhufeera qoy maayikii qabadhu teedi. Teedi ajajaa dhufeera maayikii qabadhu. Ajajaa walii galaa dhufee manatti fakkaata kun jabaadha. Dhugaa rabbi jabaadha kun. Warra diroonii darbu sana fakkaata natti darbaadha takaallichi kun. Diroonii natti darbaadha. Maayikii qabadhu diroonii darbu miti neetwoorkii gaarii iyyuu hin qabu amma kun. Hin du'in asirratti duutee maqaan nyaatiin jaarsana. Jaarsa. Aibo. Galaba. Wanti maqaan nyaatiin duutee asirratti. Odeesi. Baala keenya dhufeeti caakkaa kee jedhee miti. Jaarsana soddoma kee lafaa funaannu kaatee dabra beedi. Yaa. Big man. Qoy faranjii dhufe natti fakkaata. Faranjii dhufe qoy sagalee qabu yoo tokko. Qoy akkanumatti dhooftee gadi buufteeti kaallechi. Yaadinaak. Maa buufte qalchi gadi. Abuu mirga isaati maarri. Dhaggeeffadhu waraanni bilisummaa Oromoo harka kennadhuu siin jechaa jira milisha. Harka kennadhuu siin jechaa jira. Harka kennadhuu. Abaa woboon harka kennadhuu siin jechaa jira. Mootummaan kun hin darba. Uummata Oromoo iddootti hafa. Dhaggeeffadhu. Gaafa mootummaan kun darbe karaa isin itti fiincaatan hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 150 iyyuu jiraata dhufee dachee Oromiyaa irra jiraate borimmoo isin dhiisu dhugaan siin jiraata. Harka kennadhu. Harka. Dafee harka kennadhu. Dhugaa rabbiin siin jaa mana dhugaatii gadi dhugaatii dhugii miti harka kennadhu. Manuma kiyya dhufta erguun dhuftu ilmoo nu jirti si gara ilmoo ijoollee nu jirti sirraa kaate. Ijoollee dhiira guddifattee daal. Akkuma geera fuga ijoollee akkasii nyaata. Eh? Inna gana isa sittan erga gana. Karuu durba geessifatteetta. Jurbuu si caaltiin jee sirra morma sirraa kutti dhufte. Mee rabbi jeedi. Alditi eenyuraan ammaasiin ammaatti bosona keessa waa horii hormaattee tamma eenyu jiru. Bakka ati tinaan jedhin qaba soddaafaa taana tinaan jedhin qaba. Laakki. Atumta amma bosona keessa eenyu wajjin buluuf asitti dhufte. Anan bosona keessa namoota bosona jira. An ibsaa keessa jira bakka ifaan jira. Naate qoy milishaan tokko dhuftee qoy. Qoy milishaan sakkarte dhuftee haadharaa. Wayaati. Qoy dullachi milishaa tokko dhufee qoy. Yaamu. Hello milisha. Hello. Milisha. Amadin follow kora undi kesano. Ama follow kora gadi kabati. Amadin follow kora undi kera follow kora undi kera follow kora Amadin follow kora. Milisha. Undi kesano follow kora nama kumala magwe tajirtani follow kora Amadin. Milisha. 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 Shaba kago milisha itakwati. Jazbota hada milisha mbari. Milisha yo. Milisha. Abdulanis milisha cha bultai.
Dhaggeeffadhu waan mootummaan naannoo Oromiyaa de milishaan tokko yoo duute waraana keessatti maatii sitti birrii 50 kennaa jedhe. Yoo siin rukutamte immoo birrii 30 kennaa fi jedhe. Kun jireenya yertaadhaati. Damoosa ijoollee ji'a tokko ijoollee biyya arabaa ji'a tokkooti lubbuun keessan. Kanatti lakkaa'amtanu miidiyaa irraa dhufsanii wacaaltuuti. Lubbuun keessan amma damoosa biyya arabaa ji'a tokkittiiti beeki. Sanayyuun baaftani. Irraa fanninu. Amma dhukkuyi. Ammaati Itoophiyaa kana keessatti mirguman qaba lubbuu gaariin qaba jettaati milisha. Bar mootummaa qabbaa jira viidiyoo jira bee. Milishaan tokko yoo du'e birrii 50 maatii isaa ti kaffalaa gatiin ni du'e jedhe. Yoo ammoo dhahame birrii 30 kennaa fi jedhe ammati kun jireenya ittaaye. Mee ganda jaarsaa odoo dhufte ganda jaarsoo mennaate garaa kuyyuu. Qoy huno ijoolleen kuyyuu na jala jirani rabbi qoy ijoolleen kuyyuu na jala jirani qotte. Qoy. Ila. Kunoo la jaarsummiin fere inni jechuudha. Jaarsummiin kun kuyyuu keessa jira. Birgeedii jaal abdii jala jira kuyyuudha ittiin haasa'i. Haasa'i waliin. Haasa'i waliin. Maal itti naasaa? Hin sodaatin kaasee hin sodaatin akkuma asirratti haasa'e. Haatu harkaan kenne maal itti naasaani maraataa kan hin beeknetti maal naasa? Summi baga nagaan dhufte. Leel bakka nagaan nu eddan akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaa waltanii fayyaa keessanii akkam? Nagaadha akkam jaala. Jirra Yamadi akkam isin? Ati kuyyuu jala jirta miti ati? Rakkoon qabu lafa barbaadeedha na gaafatu taaddee namni moo amantiis kan si gaafachaa jiru? Yaadina akkana tura qaara kee balaa buusa hamma ol galu hamma gadi bahuun shaneedhaa oola bareedeen gadda maskoobii gadi baasee karaa duwwaatti qabee dhukaasee sidha mootummaan hidhaa galcha amma bahee bakkee jira. Rakkoon qabu maarree nu taasa'u maarree waa shanee yoo ta'e gaa isa waraana isa jala jiru miti Dooktara Abiyyi Ahimad iyyuu har'a saayitii waraana bilisummaa Oromooftii fi kabajatu malaa jechaa jirutti saayitii kanatti maal jedha beennee galgala kanaan maali yoo sammuun isaa sirrii ta'e miti malee akka jechuu hin danda'u maaliif jennaan saayitiitti mootummaan isaanii waraana bilisummaa Oromootiif galata galchaa jirutti kana jedhamoo inni. Du'a barbaade. Isin amma harkaan kennitan hin galtani biyyatti. Rakkoon qabu gaabboleessa koo akkasitti haasa'u utuu hin ta'in gaa miidiyaa irra jirra waan ta'eef miidiyaan kabaja qaba yookiin immoo namni nu jala jiru kun kabaja qaba waan ta'eef akkasitti haasa'u utuu hin ta'in karaa biraatti haasa'u wayya yookiin immoo maaliif jennaan kaleessa har'a miti kan isin akka jechaa turtan kaleessa deengadda jaarraa meeqa lakkoofsifnee irra isin kaleessa deengadda harka laattanii shaneen nama shanii lolti qawweedhaan qawwee hin qabdu maali lolti jettan loltanii nu agartaniitu waan ta'eef maaliif harka nuun kennachini himne yaayyee har'a miti kan isin harka laadhaa jechaa jirtanii maaliif jennaan namni kaayyoo qabu yoomiyyuu taanaan harkasitti laachuu hin danda'u maaliif jennaan wal argaa ollaa hundi keenya iyyuu jechaadha kumaandoo ta'ii makalaakiyaa ta'ii ribee ta'ii wal argaa ollaa waan ta'eef waa'ee dhiiraa sigaa dhiirumatu beeka waan ta'eef gaa miidiyaa irratti afaan afan jechuun egaa bu'aa nuun qabu maaliif jennaan waraanni bilisummaa Oromoo gaa afaaniin haasaa utuu hin ta'in gochaadhaan agarsiisutti argama malee gochaadhaan yoo haasee bu'aa hin qabu beeki yoo gochaadhaan agarsiise malee afaaniin yoo haasee bu'aa tokkittiin hin qabu nuuf gochaadhaan immoo sitti agarsiisaa ollasii sitti agarsiisaa jirras sodaa keessan isin qabnu nuti maaliif jennaan namni namadha beeki har'a miti kan isin lolaa jirtan kaleessa deengaddaa harka laadhaa waraana bilisummaa Oromoo hin finnaa jechaa turtani. Taankiidha zuudha dirooniidhaan dhuftanii nu dadhabdanii amma immoo karaa nagaa filachaa jirtu karaa nagaa nutti araaramanii hin barbaannu nuti. Akkumatti kaa Oromoo ajjeesaniitu mana mataare. Oromoo ajjeesaa hin jirru kan Oromoo saamaa jiru isin isa kana gaa karaa gaarii natti dhuftee Oromoo kan saamaa jiru waraana bilisummaa Oromootu hin ta'in waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa har'a mana kee shaneen guyyaa har'aa bulaa jirti mana mana Oromoo shanee bulaa jirra jettanii saayitiitti Oromoon mana bulaa hin jirretti jira jechaadha maaliif jennaan Oromoon irraa mana isaa keessa rafaan jiru. Inni kaleessa gadda ispoonjii gaarii irra siree gaarii irra bulaa jiru har'a saayitiitti raayyaa ittisa biyyaatiin dararamee sharaa dhabee karaa itti ol ba'ee dhaqee sharaa bitatu dhabee saayitiitti baala cabsatee baala irra bulaa jirutu jira jechaadha laga keessa maaliif jennaan kuni
karaa waraana bilisummaa Oromoo tutuu hin ta'in karaa raayyaa ittisa biyyaa uummanni Oromoo dararamee inni kaleessa dheengadda ispoonjii irra bulaa jiru. Karaa itti dararamee baala cabsatee laga bulaa jirutti jira beeki kana wallokkisuun hin danda'amu. Warra uummanni Oromoo tokko magaalaa bahee zayitii abbaa sadii tokko bitatee galuu hin danda'u. Maaliif jennaan shaneedhaa geessisaa shanee qallabdaa jedhu. Maaliif jennaan agartee uummanni tokko har'a saayitii itti harree irratti daakuu daakatee utuu galaa jiru saanjaadhaan orfitanii daakuu gannaqsiisaa galaa jirtanitti jiru abbo. Akkaataa itti seeraan deemaa jirtanii. Abbo kun seera jettu moo isin waraana mootummaa keessa teessanii nama birrii dhaabbatamee deemaa jiru ani seeraan deemaa jirtu jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan namni barbaree haa ta'u abbo ani biyyan bulcha jedhee yaadu. Maaliif jennaan saayitii itti barbaree hataa jirtanitti jirtu abbo bukoofaa gannaqaa jirtu. Saayitii itti bukoo hattanii hanqaaquu hattanii saayitii itti deemaa jirtanitu jira. Yoo dhugaa walitti himuuf jirta yoo dhugaa walitti himuuf kaane dhugaa ishee walitti himna. Maaliif jennaan mannu uummata Oromoo kabaja qaba beeki Oromoo biratti. Makalaakiyaan tokko faannoo juntaa galchuu deemtan gammamsin. Abbo faannoo sin daddabne nuti uummata Oromoo irraa faannoo loluu sin daddabne. Saayitii itti waraanni mootummaa faannoo irraa callisee sagantaadhaan lollagaa abbo nuti yoo lollee namni kamiyyuu taanaan namni kaayyoo qabu yoomiyyuu hin injifata. Namni kaayyoo hin qabnes hin jiru. Utoo amma har'a fakkeenyaaf kaanee uummata Oromoo irraa faannoo lollee raayyaan ittisa biyyaa yookiin waraanni mootummaa ududdubaan akka inni nutti seenu namni kamiyyuu quba qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo faannoo loluu miti mootummaayyuu lolaa jira. Faannoo akkamitti loluu dadhaba waraanni bilisummaa Oromoo? Waraanni bilisummaa Oromoo beeki saayitiin maal taate mee dhiisime waan waraanni bilisummaa Oromoo natti naasin waan nama tokko na taase waraanni bilisummaa Oromoo abboo nama guddaadha iddoo kabajamaadha abbo. Abbo sheeka kee taasawumni waan waraanni bilisummaa Oromoo iddoo guddaa fi qaba abbo iddoo olaanaadha waraanni bilisummaa Oromoo. Namni akka miidiyaa irratti bahee waan waraana bilisummaa Oromoo dha'uuf mirgan qabu abbo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo guddaa qaba. Ajaa'iba geeffadhu kee bichaa naasa hin amma idmee munu amma umuriin kee amma waggaa 50 wala 40 bosonuma keessa teessa. Abbo nama barbaree namni barbaree haa ta'u fi namni zayitii nama hamaa haa ta'u abbo namni bukkoo nama mana keessa haa ta'u abbo waan waraana bilisummaa Oromoo haasa'uu fi mirgan qabu abbo miidiyaa irratti bahee hattuun abbo waan waraana bilisummaa Oromoo hin haasoftu abbo. Asirratti siin malu waan waraana bilisummaa. Yaada siin gargaara badhaadhuma oreetti baree. Ati agartee utuu dhugaa rabbii siin jedhee araqee yuutuun sii biti ati agartee boriin dhufta maaliif jennaan bitamtee jirta waan ta'eef garaadhaa bitamtee jirta abbooti har'a. Waan uffattu waan hin nyaattu hin qabdu kaleessa dheengadda hinuma si beennaa jechaadha waraana mootummaa. Qabnee sagarree qorannee beennasii lola keessattis qabnee agarreerra ijoolleen mootummaa har'a waraana mootummaa keessa jirtu abboo namni haadhaaf abbaashii jalatti guddattee jirtu tokkottiin hin jirtu. Utuu namni haadhaaf abbaashii jalatti guddattee jirtu qabaattee uummata Oromooti kabaja qabdi abboo. Abboo namni haadhaaf abbaa keessan hin beektan isin dhugaa walitti himna abboo. Waan waraana bilisummaa Oromoo fi haasa'uuf immoo mirgan qabdu ati miidiyaa irratti baate. Namni haraqee dudduu fi namni mana farsoo teessu waraana bilisummaa Oromoo haasa'uuf mirga tokkotti hin qabdu. Maaliif jennaan waraanni bilisummaa Oromoo obbo Gixa qe'ee miti. Ani yoommaa jaalo teediidhaan haasa'e. Taaptaapiif koppilinkii sheerii godha warra jireertan taaptaapiif koppilinkii sheerii godha teediidhaan haasa'e. Teedii jedha teediin maqaa Oromoo ta'e iyyuu naan galle. Sommii eessa jiraattaati? ani lekki Oromiyaa ma keessan jiraadha. Oromiyaa keessa garuu kuyyuun jira jechuu kee dhageetan. Lekki kaa jechuun waraanni bilisummaa Oromoo qaba. Kuyyuus taanaanis lafti barbaade yoo haa ta'u malee biyya koodha maaliif jennaan Oromiyaa keessa maaliif jennaan beekuun danda'asis beekuun dhiisuu danda'asi. Nan beeka garuu waa'ee kuyyuu. Waraanni bilisummaa Oromoo gaa aanaa tokkittiif haasaa utuu hin ta'in golee arfan kana hunda haasaa malee aanaa tokkittiif bichaa miti kan inni haasa'u. Namni kun immoo agartee egaa dhugaa walitti haasa'uu fi waan siyaasichaa beeka utuu hin ta'in namni egaa waraanni mootummaa hin beekna. Isaan mana farsoo oolu abboo dhugaa walitti haasa'uuf. Isaan galgala yeroo dhugan waan haasaaniif waan dubbatan hin beekani.
Maaliif jennaan egaa yoo wal barsiisu ta'es wal barsiifna rakkoo hin qabu. Sanni waan waraana bilisummaa Oromoo haasa'u yookiin immoo maqaa balleessuuf xiqqoo natti bu'ee beektaa maaliif jennaan waraanni bilisummaa Oromoo abbaa iddoo guddaa qaba uummata Oromootiif. Maaliif jennaan waan waraana bilisummaa Oromoo namni tokko ittiin asirraa waan maqaa balleessuuf hin qabu yookiin immoo jecha badii tokko haasa'uu isaa hin barbaadu. Ani waraana garuu uummanni Oromoo saayitiitti waraana bilisummaa Oromootiif kabaja malattu jechaa jirutti namni tokko ittiin gaafa isheen waraana bilisummaa Oromoo maqaa isaa hin taane haasoftu agartee inuma si quuqasii inuma sitti hin tolusi. Maaliif jennaan namni kun kan isa eenyummaa isaa hin beeku abbo. Qomoo isaa hin beeku lammii isaa hin beeku abbo namni kun. Kanaaf iyyuu rakkoon qabu waan achi keessan na gaafadhaa isinitti na haasa'an. Mati kaa ta'u malee yaa jechuun achi jiraattee akka iddoo tokkos daqiiqaa 30 oliis hin teenye hojii tokko malee nan beeka haa ta'u malee immoo ani xiqqoo ishii naannoo isaa waan hin beeku malee iddoo kam jiraatta jedheetu isa asoobsiisuu barbaade malee iddoo tokkicha akka yeroo daqiiqaa 30 ol hin teenye nan beeka. Isuma eessatti jechuudha. Saniif daqiiqaa 30 achi keessa hin teessan jechuufi. Achi keessa odoon taane iddoo tokkos hin jechaa. Akkasuma. Jechuun iddoo tokkicha fakkeenyaaf amma waa'ee ji'a tokkos taasisuu hin danda'u. Isin iddoo tokkicha ji'a tokko hin teessu. Waan isin jedhee mana amantaa reessu mana laataa edeetanan. Ila asirratti waan asitti immoo agartee eessa jirtu yookiin immoo eessa jiraattu yoo naan jette rakkoon qabu kana na qorachuu dandeessa yookiin immoo walitti haasa'uu dandeenya karaa keessaa na dubbisi rakkoon qabu isa kana. Garuu immoo dhimma namicha kanaa immoo isaa miti. Sanii miti. San odoon taane amma beektaa solillee si gaafachuu kiyyaa fi himuu dhiisuu dandeessa garuu beekamaadha. Haa ta'u malee immoo amma fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa fakkeenyaaf amma ji'a tokko amma iddoo tokko hin ta'a. Waa'ee ji'a tokko amma dhugaas taasoo hin ulfaata garuu namni kamiyyuu hin beeka jechuudha. Saniif ji'a tokko iddoo tokko hin teessu amma. Nuyi amma fakkeenyaaf ji'a ja'a ol amma waggaatitti amma waggaa 2 taa'uu dandeenya waggaa tokko amma waggaa 3 waggaa 4. Wanti nu daangessu tokko hin jiru bakka. Hojii dhabbaane waan ta'eef hojii san irratti bakka hin mul'anna. Hojii keenyas immoo hojii keenyatu hima jechuudha waan hundumaa. Kana hojjenne isin jedhama beekumsa maalee argachuu ta'a. Sanii miti namni beekumsa kan argatu hojii ofiitti. Meeqoyaa maayikii qabaddaa rakkoon qabu. Isin lamaanuu maayikii qabaddaa. Teedi maayikii qabadda. Oromiyaa. 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 Oko nan deebi nagaadha miti akkam. Akkam jirtaati? Jira galata rabbii nagaadha. Fayyaadha akkamitti? Jira moomaan jennu nagaadha miti akkam. Ati maaliif waraana bilisummaa Oromoo gantee galteeti? Ani waraana bilisummaa Oromoo hin ganne. Maaliif gantee galte? Qabsoon ganne malee biroo. Maaliif gantee galte? Kaleessa maaliif gadi baatee moo har'a maal argattee galte? Ahimadi. Sii miti beektaa kan qaamni na qoratu. Ahimadi takkaana dhaggeeffadhume. Eeshi. Abboo akkam beekutti yookiin immoo manni kun kabajamaadha yookiin immoo iddoo ulfinaa namaa qaba jedheen seene beeki ani waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf iyyuu waa'ee koos namni hin beektaa waa'ee kees nan beeka maaliif jennaan warra qabsoo bilisummaa Oromoo gananii galan yookiin immoo waan qabsoo uummata Oromoo gananii galan as keessa seensisuun kee hin balleessite maaliif jennaan warra kana duukaa haasa'uun siin fedhu yookiin immoo iddoo guddaa hin qabu namni sun maaliif jennaan nama kanatti siin haasa'in siin mana keessa hin seessisin. Abboo uummata Oromoo waliigalaa gane malee waraana bilisummaa Oromoo bichaa hin ganne kun abboo maaliif jennaan akka waliigala keenyaatti gane namni kun. Namatu suuraa sana
Suuraa sana arganii na argee ture beeki namni duraan keessuudha narra akkuma tasaa sirra dhufee naan argadde malee. Baasi bookana asirraa baasi ebbo. Nama kabajamaa wajjin haasofna nuti nama iddoo nama qashaashaa yookiin immoo nama araqee dhuddee nama farsoo dhudduu wajjin haasofnu ebbo nuti. Nuti nama iddoo guddaa qabnudha abbo. Waliin dubbaddaa kaa warra as keessa jirtanu saami baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte qaaliin nama akkam nagaa keeti. Amati. Akkamati jirtaa? Jirtaa. Nagaadhaa. Maal immoo yedduu kana ijoollee moosisaa wajjin suuraa kaatanii poosti gochaa jirtu dhiirri wal argatteettanii goonni wal argatteettanii isin eddasumaa dhiirummaa dhabdanii taa'attuudha Itoophiyaa kana Oromiyaa kana keessatti loluudha. Bakka ilmaan Oromoo gaafa akkasitti walii galee diina uummata isaatti inni gaafa ofirraa faccise. Garanaa agarsiiftootti marattaniituma suuraa kaatu poostiidhuma jara godhaa ooltu beeka akka waan waraanni dachee Oromiyaa irra jiru guutuun isaa galeetti jaruma poostaa ooltu maal ergasumaas nama waliin loltan dhabdanii onnee dhabdanii jirtanii lolaaf. Aadallaan beektaa ijoolleen abbaa tokkoo gaafa wal bukkee Dhaggeeffattus onneen qabdan durumaan onneen qabdan beeka ijoollee kana onnee isin fuute garuu immoo xinnoo onnee isin toranii roobu. Takkaa isin warra faannoo lolee injifatee beene dheengaddaa harcaatu rumti waraanni bilisummaa Oromoo seeraa fi heeraan barsiisee ture gaafan kooteedhe. Warri galee kun gaafa isinitti makamu lolaa jiru. Seeraa fi istiraatejii lolaa isin agarsiisaa jiru. Faannoo loltanii cabsitanii dhuguma makiinaa wayirraa fuutaniitu bakka nyaata jiraa balleessitaniitu maaliif dandeettii ijoollee warra bosonaa galan sanaatiin kunumti ta'uun isin otoo hin taane humna keessan otoo hin taane dandeettii fi jabina ijoollee sanaatiin erga seesseer ture waggaa 3 waggaa 4 faannoo lolaa turte guyyaa tokko injifattanii beektu. Jaarsummi waliin haasa'i. Summi. Tole rakkoon hin jirtu. Saami. Yoo. Oyyee boos. Nagaadha ka. Jira galata rabbii. Baga jiraatti dhugaa rabbi. Eessarraati waraanummaan keessarra jiraatta. Ani shaggar keessan jiraadha. Akkasimoo. Eeyyee. Bareedaadha dhugaa rabbi. Nagaadha mitiire. Jirra irra geenya rabbitti haa tolu. See maal eddamoo maal bu'aa buusaa jirta? Ani uummata kiyyan eegaa. Uummata isa kam? Uummata asuma lafarra jiru ka. Maal silaa kan qilleensarra jiraachaa jirtu jira moo akkam? Kanatti qofa qabdu qofaatti. Ay uummata isa kamatti silaati jetteef hin jedhe. Gaaffii wayii si gaafadhu. Gaaffii na gaafachuu dandeessa. Inta rakkoon hin jirtu agartee silatti iyyuu gaasin waraana mootummaati yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaati fakkeenyaaf maaliif jennaan uummata Oromoo warra eegaa jirtanidha jechaadha. Sanaaf iyyuu agartee gaafa uummanni Oromoo miidhamu agartee yookiin immoo gaafa uummata Oromootti faannoon namite uummata Oromoo akkasitti dararte gaafa isin agartee yookiin immoo callistanii teessanii ilaaltanii waraanni bilisummaa Oromoo dhaqee uummata Oromoo kanarra goree yookiin faannoo balaaleffatee dhaqee faannoo lolu kaleessa dheengadda utuu waraanni bilisummaa Oromoo dhaqee hin loliin teessanii fataayettanii caffaraa turtanii yookiin immoo bakkuma jirtan teessanii daawwachaa turtanii ilaalaa turtanis gaafa waraanni bilisummaa Oromoo dhaqee uummata kanarraa lolu maaliif dhuftanii duuba waraana bilisummaa Oromoo loltu jechuun fakkeenyaa fi utuu waraana bilisummaa Oromoo bukkee gortanii faannoo sana cabsitanii uummata Oromoo irraa ariitanii deebitanii waraana bilisummaa Oromootti loltanii rakkoon qabu beeki. Kun immoo agartee utuu gaafa agartee waraanni bilisummaa utuu uummata Oromoo sana bukkee utuu hin naqin utuu irratti faannoo sana loltanii ajaa'iba.
Amma agartee ani bilisummaa Oromoo dhaqee faanoo sana lolu ududubaan naqaa jirtus ududubaan lolaa jirtus agarreerras argaa jirras. Utuu dhuguma qawwee qabaatanii yookiin immoo mootummaa sana yookiin immoo seera sanaan deemtanii utuu dhuguma uummata Oromoof deemtanii uummanni Oromoo ammaa kana hin miidhamu beeki. Mootummaa jechuun Oromiyaa miti Itoophiyaa bulchaa jira jechaa jirtu isin. Garuu immoo seera sanaan deemaa jirtanis namni kamiyyuu taanaan seera sanaan deemaa jirtan. Namni kamiyyuu haa ta'u waraanni mootummaa caasaan waraana mootummaa kun hannaaf deemaa jirtu malee dhugaaf deemaa jirtan. Inuma argaa jirras waan isin gochaa jirtan. Waa tokkitti waan bu'aa buusaa jirtaniif tokkitti hin qabdan. Waraana uummata Oromooti deemaa jirra jechaa jirtu malee uummata Oromooti waa tokkitti waan bu'aa buusaa jirtaniif hin qabdan. Inuma argaa jirras isin argaa jirras wal argaa jirras agartee. Har'a miidiyaa irratti baanee suura kaanee waan naamnii kana kaanee agartee postotuun kun gaarummaa nuun qabu beekii hojiidhaan walitti agarsiifnee bu'aa nuu qaba. Gantuun agartee gantuu fi ayyalallattuun saba kam keessaa iyyuu hin dhabamu. Waraana bilisummaa Oromoo wajjinis rakkoon qabu suura keessa dhiisis. Namni kamiyyuu taanaan gantuu fi ayyalallattuun saba kam keessaa iyyuu hin dhabamtu beeki. Meeqoo mee jaalee Jaldina dubbatu. Waan dhugaa jirtu si taasisaa maarree dhaggeeffachuu wayyaa beeki qoy. Rakkoon qabu naasuuf taataraa siin kenna. Haadha silaa isin Oromiyaan bulchaa jira yookiin immoo Itoophiyaan bulchaa jira jechaa jirtu. Jaldinaari. Galma dhugaa. Jaaltummi turte. Galma dhugaa. Doontanii fakkaatanii. Jirtaa? Yoo. Isaan hojii qabatanii jiraachuu hin didan isaan. Jaallanii beeki. Sirrii margaan jira. Yoo. Malee agartee saami waan achitti immoo agartee. Oye jaaltummi naagaleera yaanni kee. Akkamitti? Sagaleen kun itti nagamu. Yeroo tokko amaddiifama. Eeshi taaptaabiif bilinkii godhamee warra jireertan. Innaa yaadni na kafte yaada sirriidha. Achi keessa immoo yaadni sirrii hin taane illee jira. Maaliif jennaan tokkoffaa irratti waraanni mootummaa gaafa faannoon uummata Oromoo rukuttu maaliifin uummata Oromoo bira dhaabbatu yookiin immoo shanimaaf hin rukutaa jettee miti yookiin immoo uummata waraana adda bilisummaa Oromoo maaliif hin rukutaa jette. Gaaffiin kee tokkoffaan kanadha jechaadha. Gaaffii kee jaluma jalaa si deebisaa deeme bareedaa natti fakkaata. Tokkoffaa irratti akkas biyya kana keessatti nageenyi kan boora'e mootummaan kun waan Oromoo ta'eef uummata adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kana. Isa amma fakkeenyaaf ijoolleen harma hoteen qubne caakkatti galtee akka barbaade haadhaaf abbaa keenya dararte akka barbaade findaataa taate abbaa fi ilma gargar baaftee